hadha tokko walitti himna jechuudha. Warroota suuraa hacee mataa gadi deebiftan eenyu suuraa hacee gadi deebise? Eenyutu suuraa hacee mataa gadi deebise? Maaliif gadi deebise? Eenyu dubbii kana kadhale kan jedhu waliin ilaala jechuudha. Asliin suuraa hacee gadi naa deebisaa isin jedhee isin argite. Ijoolleen nuti tuulamaadha. Goonni tuulamaa jira. Goonni akkas jira. Goonni tuulamaa jira. Finfinneen tuulamaatu warroonni jettan. Jiji kiyya jechuun jiji kiyya nama qaama isii sattaratuu hin dandeenyetu Oromoo fi Musliimoon nyaachisaa jira. Ijoolleen tuulamaa warri ofiin jettanii sababa nama tokkooti jettanii mataa artisti Hacaaluu goota Oromoof kan du'e Oromoof kan wareegame warroonni walitti dirtanii jettan lafee Hacaaluu har'a ekeraa Hacaaluu fuutanii rarraattanii mataa gadi garagalchitan rabbiin gadi isin haa garagalchu. Maaliif yoo jettanii isin ekeraa rarraattan jechuudha. Muslima እሺ muslimni ta'u erga muslimni amantaan muslimaa ekeraa rarraasa nama arrabsa akkas godhaan jenne yoo jihaada ba'uu barbaadde jihaada baata jechuudha kana gabaabatti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota xiyyaa akkam nagaa jirtu fayyaa keessan isin jedha. Kadhaa tokkoon keessan ijoollee warroonni suura hacee mataa gadi deebiftanii har'a walitti himna jechuudha. Hadha dhugaa jiru walitti himna. Dhugaa jiru bibbiinxinee tintingoonee walitti himna. Maaliif callimne? Maalintu yoo dubbanne hanga yoomii keessa kennitu? Hacee jechuun nama uummata Oromootiif wareegame. Kana ni beektan isinillee jedhu. Haceen eenyuuf akka wareegame ni beektan. Otoo beektan suura Hacaaluu namni gadi garagalche nama biraati miti. Warroota isin tuulamaa jettanii kaka'umsa sababa alii sababeeffachuun uummata nagaa uummata biyya keessaa walitti buusuuf sababa jiji kiyyaa tuulama lafti ka tuula finfinneen ka tuulamaa jettee uummata muslimaa arrabsiteef isinillee warroonni mana namaa dalaydanii udaan namaa laayixanii baaftanii anaa wajjuu dabalate akkamitti jiji kiyyaa bara abbaa feetoo nyaachisuu dandeetti. Sababni illee maanni isin jeeginnatiin isin biyya biraatti. Kana beekuu qabda. Tokko laaltanii jaamina. Namoonni suuraa hacee gadi garagalchitan immoo rabbiin isin gaggaragalchuuf ta'a. Dhugaa rabbii dubbachuuf, dhugaa walitti himne jechuudha. Miidiyaa TikTok irratti baatanii warroonni wal nyaachuu barbaadan karaa biraatiin suura hacee maaliif gad deebitan? Hacaaluun nama akkam ture? Hacaaluun goota. Har'as taana musliima ta'e kiristaana ta'e uummata Oromoo keessa jira. Tuulama warra ofiin jettanii gandaa wal qoodan balbalatti wal deebiftan booda jechuudha. Ijoolleen tuulama finfinneen tuulamaati. Ishee erga finfinneen tuulamaa taate finfinneen tuulamaa jettanii yeroo akkamitti sammuun keessa yaada? Ijoolleen musliimaa yeroo Wallagga irraa buqqa'u yeroo wallorra bakkuma kamirraayyuu yeroo buqqa'u eenyu isin bira dhaabataa ture? Ijoollee musliimaatu isin bira dhaabata. Ijoolleen musliimaa yoo hin kennina jette of duuban deebitu kan ammoo waliin jiran beektan jechuudha. Ijoolleen musliimaa maaliif nama kana gargaarraa kan jedhan maaliif hundi kenna wal beekne jechuudha dhugaa dubbachuu. Rakkoo jiru wal keessa wal bira dhaaban. Warroonni sammuun isaanii yaadne isin sobanii warroonni adii gurraacha nyaatan isin sobanii isin galaafatan. Isin galaafachuun isaanii fakkeenya jiji kiyyaa biradha. Jiji kiyyaa gabbaatee musliima arrabsuun isii dubartiin qaama isin sattaran. Dubartiin soddaa odoo qabdu akaakiyya abaabiyyee arguuf deemtu qaama isii qullaa biratti deemtu ummata musliimaa fi kiristaanaa amantaa walitti buusti jechuudha. Maaliif ree ofii akka feete jiraatte jechuudha. Inni akkuma Abuu Mu'aaz jedhetti mee dubartoonni Oromoo nyaachisan dubartii akkamiin ka qaama ofiituun sattaran jechuudha. Isin har'a islaama arrabsuu dhiisatii ilma islaamaa tokko kan salaanne tokkooyyuu isaaf miila dhiquu hin dandeettu waan biraa dhiisite. Maaliif ree namni sun islaamummaa isaa qaba jechuudha. Jiji kiyyaa isin amma ijoolleen tuulamaa ofiin jettanii haceen sababa aslii akka mataa gadi deebisa. Isa mataa gadi hacee deebise rabbiin gadi isa deebisa jechuudha. Maaliif nuti kanarrallee hin dubbannarrallee taane. Aslitti yeroo dhufnu aslii koottaa
naa dubbadha koottaa naa arrabsamaa isin jedhee isin ijoolleen arsii. Asliin suuraa hacee gad deebisaa isin jedhee isin ijoolleen arsii. Kan eenyutu godhaa jira? Isinuma keessa taa'ee jechuudha. Isinuma keessa taa'eetiin mataa hacee gadi deebisee ijoollee arsiiti jedhee walitti isin duuchaa jira. Gaafa arsiin gaafa haceen darbu arsii fi baalee jimmarraa maraatan taa'ee danda'a eenyu deeggaraa ture kana ni beektani. Isin keessaan baane amboo keessaan baane artistiin qaccaacan tokko eenyu deeggaraa ture mootummaa deeggaraa ture. Maaliif akkana jettan? As deebi'ee Caalaa Bultumee yeroo Hacaaluu uummanni xiqqaa guddaan as ta'e isaa baasetti eenyu deeggaraa ture mootummaa deeggaraa ture. Aslii yoo taatellee asliin islaamummaa dubbate malee inni kan dubbate islaamummaa isaati. Garuu ijoollee Tuulamaan jenna, ijoollee Amboon jenna, ijoollee Jinni jenna, ijoollee Jankaan jenna. Islaamummaa takkittiif dubbate. Warroonni aslii bakka bu'anii mataa wal gargalchanii olee isin akkamitti yaadan? Daa'ima aslii mataa gad deebisan daa'ima maleekaa waan beekne. Aslii jechuun isin amma waan isinitti fakkaatu hin beeku akka biraatti fudhattan. Asliin har'aa miti qarraba irra ture. Asliin akkuma walii galaatti kiristaanni arsii keessa hin jirtu, baaleen keessa hin jirtu, jimman keessa hin jirtu. Maaliif akkatti yaaddanidha isin? Uummanni Tuulamaa Finfinneen katuun ani mormii kana keessa hin jiru. Ani gama siyaasaa keessa hin jiru. Garuu kan na aarsee kan natti dhagame inni natti dhagame maanni waa'ee haceeti jechuudha. Hacee mataa gad deebisanii har'a ekeraa isaa rarraasan jechuudha. Hadha ekeraa isaa rarraaftanii sababa maaliiti? Sababa asliitiin jechuudha. Asliin islaamummaa ofiitiif dubbate amantaan kiyyan tuqame masgiidni kiyyan gubame hin diigamin kan gubame immoo deebi'ee akka nu ijaaramu. Kuni mormii eenyuti ree? Mootummaadha malee uummata Tuulamaa tokko yoo ta'u ofii keessanii fiddan waa'ee Tuulamaa jechuudha. Ofii keessanii makattan malee isinuu keessatti gaddaa alaala. Eeshi arsii keessa kiristaanni hin jiru? Mi maal jedha? Asliin bar yoo dubbatellee adii dubbata hoo dhiisallee itti dhiisa. Ijoollee kiristaanaa wajjin nyaannee wajjin dhuunee jedha. Sirriidha. Wajjin nyaannee wajjin dhuunee. Rakkoon keenya walitti garuu kan rakkoo fide isin mataa keessan. Deebi'a. Wal wacafee tiktookitirraa deebi'a. Isin hin baasu. Wanna mataan isin dhukkubu malee. Wanna jaamtan malee. Isin hunduu bara. Arsii fi amma warroonni tiktookii kun jechuudha. Ijoollee arsii, ijoollee shawaa, ijoollee Tuulamaa ofiin jedhan wal arraba malee waa tokko. Maal isin godha? Har'a sa'aatii 24 yoo mana namaa keessa dalagdee nama arrabsite. Mataan keessi garagalaa bara. Mataan kee fakkeenyaaf liivii tokko yeroo seentu yeroo sa'aatii irra turtu keessatti bakka mataan keessi garagala. Maaliif ree? Sa'aatii irra haasaa nama nagaa jedhu garuu geessee namaan wal loltu akka badaatti dhufta jechuudha. Kanaaf obboleen kiyyaa ijoolleen Oromoo akkuma waliigalatti ijoolleen Musliimallee ijoolleen Kiristaanallee gochi kun nun baasu jechi kun nun baasu maaliif nun baafne inni amantaa keenya inni waa'ee masgiida keenyaa tuqe mootummaadha malee isin ijoollee Kiristaanaa miti. Isin ijoollee Kiristaanaa waan akka nun goone isin uummanni Kiristaanaa waan akka mataa kootti akka yaada kootitti kan masgiida keenya diige masgiida Islaamaa diige Quraan Islaamaa gube eenyu yoo jenna mootummaadha. Mootummaan mormanna malee nuti Kiristaana. Fakkeenyaaf yoo ollaa san Kiristaanii tokko naannoo san kan jiraatu ta'e amantaan mana amantaa tokko diiguu hin danda'u. Hin ulfaata. Amantaa keessantu borxoqama jedhee waa yaaduuf jechuudha. Isin nagaa buusuu dhiistanii keessanii biyyoota garaagaraa keessa teessanii Ameerikaa, Kanaadaa, Astiraaliyaa, biyyoota Arabaa dabalatee kana keessa teessanii uummata biyyaa miskiin ofii gaarii nyaattee gaarii uffattee uummata biyyaa maaliif wal ficcisiistadha? Isuma dhugaatti. Isuma dhugaa jiru jechuudha. Maaliif wal ficcisiista? Deebi irraa sin baasu. Koottu sin baasu. Koottaa walitti deebi akka duraa wajji jiraatanitti rakkoo hunda waliin kadhaa malee har'uma kaatanii har'uma dachisanii bitaa mirga walitti fuuftanii har'a suuraa hacee gadi deebiftan jechuudha. Ammas taanaan irra deebi'aa jedha jechuudha.
ani islaamummaa kiyyarratti ruuhin tiyya haa baatu. Garuu immoo oromummaan tiyya dhiiga kiyya. As deebi'ee Hacaaluuf immoo ani ammas taanaan hin mormu. Warroota suuraa Hacee gadi deebisan rabbi gadi isaa haa deebisan malee jechuudha. Maaliif Hacaaluun namni hin beekne hin jiru. Hacaaluun eenyuuf akka du'e, eenyu akka gargaaraa ture, otoo ofiin gargaariin bara Hacaaluun nama akka mootummaatti kunuunsamee jiraachuu danda'u. Maaliif mootummaatti otoo dabalame, odoo garee mootummaa seenee, odoo ijoollee namoota meeqa yeroo Hacaaluun du'e keessatti fakkeenyaaf Caalaa Bultumee rakkataa ture. Sus Afrikaa ture jechuudha. Garuu gaafa Haceen du'e keessatti miliqee mootummaatti deebi'e. Qeeqa erge. Hacaaluuf hin gaddine bara. Akka maali isin warroonni suuraa Hacaaluu gadi garagalchitan aartistiin isa bichaadha. Maa gadi garagalchina aartistoota lubbuudhaan jiran hanga suuraa Hacee gadi garagalchitan bar jirti aartistoonni jechuudha. Inni ekeraa maal isin godhe? Inni ekeraa maaliif isa rarraaftan? Akkamitti yaaddan? Akkamitti sammuu keessa yaadde? Ishi aslii erga jaalatte aslii keetiif ta'e. Asliin kan dubbateef kan biraa, ati kan gootu kan biraa, ati kan walitti fidu uummata nagaa wal nyaachisu. Biyya keenya keessatti bakkuma kamittuu namni jireenya isaa kan jiraatu walitti makamee jira. Walitti makamee jiraatu ollaa tokko jiraata. Muslimni ollaa, muslimaaf kiristaanni ollaa tokko jiraata. Gabba'anii galan gabaan isaanii tokko. Walirraa bitatu, walirraa uffatu, waliin nyaatu, waliin dhugu. Kana maaliif kaasee warroonni biyyoota garaagaraa keessa teettanii Finfinneen ka tuulamaati. Erga akkas ta'e uummanni dachii qabu hundumaa fakkeenyaaf Finfinneen jettan kana yoo akkas ka ta'u ta'e otoo rooni jiraateyyuu addaan qoodatamee hin jiru. Wanni akkasii abadan hin jiru. Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaati yoo ka beektan ta'e. Waraqaa dhoksamee awwaalame malee wantoota kanarraa yeroo duraatis dubbatamee ture. Waraqaan akkamitti dhoksamee firmaatu jira bare. Namoonni waa'ee kana beekan, namoonni waa'ee siyaasaa beekanii, namoonni waa'ee keessa beekan otoo qoratamee, odoo waa'ee Finfinnee haasa'amee mallas maal raawwatee deeme. Kana odoo kakaasanii nuti arma mana namaa teennee waa hunda kaasuu otoo hin taanetti garuu immoo hamma beenurraa ani kan dubbadheef inni na tuqe masgiida gubatee quraana gubatee mormiin kenna mootummaa wajjin uummanni waan kana gabbeen goone otoo uummanni godhe ta'ee fakkeenya haxirii masgiidaa diiguu quraana badhe irratti gubuu kunis taateen kunis raawwatamee ture jechuudha. Taateen kunis raawwatamee ture. Taatee asiin dura raawwatame san keessattis eenyu ka gargaaraa ture? Uummanni Islaamaa yeroo masgiidni irraa eessa keessatti gubate? Gondar keessa biyya wayii keessa achuma keessatti gubate yeroo sanillee uummanni kiristaanaa gargaaraa ture. Dankiin fakkeenyaaf dankiin beeytanii innis uummata muslimaati qarqaaraa ture. Ila maaliif nuti waliin jirraa jechuudha. Mootummaan immoo jiraachuu ilmi nuti waliin jiraannu kana argee bittinneessuu barbaada. Islaamaaf kiristaana walitti buusee sababeeffachuu barbaada. Shimallis Abdiisaa fudhanna. Shimallis Abdiisaa jechuun nama harree tokko jechuudha. Harree tokko fe'aa yeroo itti feetu hin deema. Ittuma feetee garmuu fi feedha deema jechuudha. Maaliif ree? Dubumaa dha'uu bichaa eeggata. Halangee jabduu yookiin immoo ulee jabduu eeggata. Shimallis Abdiisaa jechuun harreedha. Harreen sun yeroo itti waafeetee biyya tokko yookiin magaalaa takka keessatti qarumsaan qajeelte jechuudha. Shimallis Abdiisaa akkasi. Shimallis Abdiisaa inni duubaa dha'u kan biraa jechuudha. Inni waan harree ta'e tokko itti fe'ee deemee gara biraa kan geessu kan biraati. Maaliif ree? Kun maaliif ta'e isin galaa? Nama sammuu isaa hin yaadne, nama jedhu jecha laallanne. Inni bar nama kamiinuu ni jedha. Namni inni jenne hin jiru jechuudha. Shimallis Abdiisaa fudhan nama kamiinuu ni jedha. Maaliif ree? Hin yaadu sammuun isaa akka harreeti jechuudha. Itti fe'anii yoo kana jedhanii hin jedha. Amma jecha namaatiin deemu jechuudha. Daama kalee dhalatti hin ga'u. Isuma dhugaa dubbanne. Gaafa inni bari fakkeenyaaf otoo amma ijoollee Ambootti ka'e jedhaniinis akkasuma jechuudha. Arsiitti ka'e yoo jedhanis Harargeetti ka'e yoo Jimmatti akkasuma. Maaliif ree?
harreen waan takka beektutti fe'anii fe'aasan gara oofamicha. Shimallis Abdiisaa immoo yoo jedhaniini duubaa dhayan bakka kalas taataas godhuu bichaadha. Qabannaan danda'u jechuudha keessi isaa yaadu sammuun isaa jechuudha. Kanaaf isin immoo uummata yaadne kana duuka maaliif tarkaanfattu isin jechuu barbaade. Uummata sammuun isaa yaadne uummata sammuun isaa akka harreetti yaadu fakkeenyaaf namni kun Shimallis Abdiisaa fudhan Shimallis Abdiisaa akka hanga sammuu hanga lukkuu yaadu galfachuu hanga lukkuu yaadu mootummaan kun maaliif Shimallis Abdiisaa jalatti qabattee yoo kan jedhu taane mootummaan maaliif Shimallis Abdiisaa gowwinnatii isaa arge ajaja inni jedhu hundumaa waan inni jedhu hundumaa Shimallis Abdiisaa ni dalaga maaliif ree harreedha sammuun harree fe'aa yoo ta'e fe'an garuma fe'an deemte waan ta'eef isin galee jira. Kanaaf isin ummanni nagaa isin ummanni biyya namaa ta'ettanii walitti buuftanii immoo booda gaa biyya keessattuu ijoolleen mana arabaa dalaydan nama wajji dalayda islaama wajji dalayda kiristaana wajji dalayda amaara wajji dalayda harargee tigrii wajji dalayda ijoolleen mana namaa dalaydan wantoonni siyaasaa jedhamu sammuu kee keessa haqe wantoonni sammuu kee biizii si godhee sitti taphataa jiru ofirraa balleesse. Dhugaa rabbii siin jedha. Maaliif wantoonni nama sammuu kee biizii godha waa'ee siyaasaa ta'e dubartiin mana namaa dalaydee waa'ee siyaasaa keessa gaafa seente caphina guddaatu sirra gaha. Cabinni inni guddaan sirra ga'u ati waa'ee siyaasaa malee namaaf namatti walitti buusuu nama arrabsu malee waa takka yaaddu jechuudha. Inni kun immoo miidhaa hamaa sirra ga'u mana namaa dalayda waan ta'eef mana namaa gaafa dalaydee immoo waa'ee siyaasaa walitti akka hin dhufne beekti. Ati as ta'ettee waa'ee siyaasaa lif jettaa biyya keetii obboleessi kee haadha abbaan kennas beetu ba'a. Nagaa taasisuuf uummata kana wajjin biyya keetiitti nagaa taasisuuf waliigalteen qabaachuun dirqama inni ijoollee biyyaan baa jiranii biyya bilbiltu nagaa buusuudha. Biyyaan baateettus nagaa buusuu yaaduu qabdi. Nuti waliin jirra bara ijoolleen kiristaanaa waliin jirra waliin nyaanna waliin dhugna. Tuulamaadha jennee yoo maxxanna biyyoo keessa kanuu sa'aatii 24 yaani amatarraa amatatti yoo haasawtu taate eenyumtu si dhagaan jiru. Kana maaliif ree warroonni lafeen isaanii lubbuun isaanii itti darban warri duruuyyuu hamma ammaatti lafti tun ta'a Oromoo haa taatuu fi lubbuu isaanii baasan jechuudha. Lubbuu isaanii fannisamtee lafarra butamtee kana otoo beektan lafti tuulamaa jijji kiyyaa namattanii asli sababeeffachuun ka'umsi kun wanni kanaa kun ka'umsi waan kanaa waa'ee tuulamaa dura lafa jira yoo ta'e keessa yoo jira ta'es yoo kan yaaddanis ta'es of keessa haqa. Lafti Finfinneen ka Oromooti kun murtiidha jechuudha. Erga Finfinneen ka tuulamaa ta'e waa hedduu haasa'amuu hin danda'u bara waa hedduu haasa'ama. Nuti ijoolleen kiristaanaa akkuma dur waliin jiraannutti waliin jiraachuu akkuma dur waliin baanee galutti waliin baanee galuudha jechuudha. Sababa keessaniin sababa nama tokko amma akka addunyaa sochoosetti asliidha jechuudha. Asliin addunyaa hunda hurgufe jechuudha. Sababa asliin islaamummaa dubbate malee waa'ee namaa waa'ee hin beekanii haqee suuraa gadi deebisaa jenna. Sababa asliitiin namoonni hedduu walitti bu'an jechuudha. Lafa laallu kanatti lafa arginu kanatti akka deemnu kanatti akka argaa jirru kanatti wanni kun immoo qabbanaan jiru ulfaataa jira. Kana godhuuf immoo nuti irraa deemuun dirqama keenya. Waan kanarraa deebinee waan kanarraa ofitti deeffannee yaani isinii gala jedhee yaada. Akkamitti ofitti deeffanna fakkeenyaaf nuti jecha ummata kofa ofii ummata qaama ofii ulfachuu hin dandeenye kanarraa deemuun dirqama. Ajaja nama biraa dhageeffachuu mataa kee ajaji. Mataa kee akkamitti ajaja? Dubartiin amma jijji kiyyaa sirriidha waan feete jechuu dandeetti. Ilmoo isiitiin waan jijji kiyyaa namni jijji kiyyaa fakkeenya fudhatanii deemaa jirtan. Jijjiin gaafa ilmoo isii dhaltu gaafa ilmoon isii nasbee keessa jirtu ilmootiyya nasbee baraa ilmootiyya bira dhaabadha. Dubartiin ulfaata akka guyyaa dootu qabriin isii banaa akkuma wal galatu akkas jedhan dubartiin takka yookiin hin jiraatti yookiin hin duuti
namni akkasitti of ilaala maaliif waan asii kun isiin gaaf ilmoon isii nasbee keessa jirtu da'uunsaaf guyyaa sanbara xilaata isitti taatee bara namni ilmoo ofiitiin naane uummata oromoo tiinaa jettee yaadda hin yaadin akkasitti yaadin hordoftoota kabajamtoota kiyyaa ijoolleen kiristaanaa ijoolleen musliimaa warroonni amantaa ofiitti cichanii mormatan itti fufanii nuti ammallee taanaan amantaa keenyaaf ni mormanna jechuudha. Amantaa jechuun siifillee amantaan qalbii miti. Ijoolleen tokko tokko maal jedhu nullee mootummaa masgiida beeta kiristaanii keenya diigee charchii kee no beeta kiristaanii kee diigee charchii kee diigee gabbaatee isa dura dhaabbachuun dirqama kee maaliif amantaa kee itti amantee lubbuun kee baatuuf kan ta'u kan ittiin duutu amantaa keetti miti waan feetetu amantaati waan feetetti amantaa bara mukatti amanuu dandeettaa bara anama fakkeenya mukattoo amane namni waan godhu hin jiru maaliif ree waan fedhetti amana jechuudha akkaatti amane mukaatti amane waan tokko waan isa godhu hin jiru amantaa keetiif du'u ammallee ijoolleen musliimaa ammallee kan mormaa jiran kan isaan dubbataa jiran isin ijoollee kiristaanaa otoo hin taane mootummaadha jechuudha mootummaatti mormaa jiran malee isinii miti isin immoo yoo asliin waan fedhe jedhe jecha asliiti jettanii asliin waan feetan godhaa jedhee harka kennee jira mataa gad deebiftanii ol deebiftu asliin har'aa miti dhuguma dubbachuuf ani kan beeku yeroo hedduu aslee jechuudha mataa isaa kan garagalchan jiru maal ta'e tiktookiin isaa irraa gubate deebi'eef inni isin beekuu qabdan nuti tokko bari wanni har'a musliima irra ga'e kun wallaahi billaahi boris irra gahuu danda'a ummata kiristaana beeta kiristaana diiguu danda'ama charchiin diiguu danda'ama manni biyya keenya keessatti iddoo garaagaraatti namoonni beentee hordofan jiru namoonni hin jiranii miti hin jirtanii miti hin beekan jechuudha wal beeyna isa kanaafi nuti waliigaltee mootummaa kana fuuldura dhaabbachuu malee fakkeenyaaf ijoolleen kaleessa abiyyi deeggaraa jiran har'a eessa jiran maaltu isaan kakaase islaamummaadha islaamummaan yoomiyyuu taanaan harka hin kennan nasbee ofii tanatu itti baha jechuudha hin tuqamin masgiidni keenya hin gubatin qur'aanni keenya kan jedhamu maaliif waan kana godhan islaamummaa keenya nurraan mulqan isma dhugaa islaamummaa keenya nurraan mulqan garuu gaafoonni kun islaamummaan ka'e boru eessa ga'aadha isaan amma masgiida diiganii miti fakkeenyaaf masgiida diiganii qur'aana rabbii guban jechuudha garuu rabbiin isaan guba jechuudha isaan hin dhiisu warroota waan kana dalage wanni harka waan kana keessa qabu mootummaadha mootummaan immoo beekaa godha jechuudha inni mootummaan akka ummata Israa'elitti ummata islaamaa Itoophiyaa keessa jiru buqqisee akka yaada isaatti akkasitti abadan jechuudha fakkeenyaaf biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti biyya kabajaa qabu jechuudha Itoophiyaan biyya Bilaal biyya Najjaashit abadan mootummaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmed abadan ammas taanan borus taanan islaamummaa gonkumaa balleessuu hin danda'u ofii isaatii bada bu'iitii namoota meeqatiin jechuudha wallaahi isheen garaa qulqulluunsa na baareen inni isin amma fakkeenyaaf sheekotii yoo nama abaaran homaa nama godhanii jedhan miti wanti hunduu yeroo eeggatee dhufa garaa qulqulluu nama abaare jechuudha wanti hundi yeroo eeggattee dhufti yoo fakkeenyaaf nama mootummaa kana mee masgiidni maal isa godhe lafti finfinnee keessatti ka hiyyeessarraa guuratame lafa xiqqaa miti jechuudha lafa xiqqaa kanarratti fakkeenyaaf koondoominiyeemiin dhaabbatee achi keessatti kan jiru kan miiliyoonaan lakkaa'aman akka kiraan kennamne jira akkasitti dhaabatee ardii lixatu jira jechuudha Adaamaa keessa akkasitti jira Finfinnee keessa akkasitti jira jechuudha inni kun maa diigamuu dhabe inni qullaa taa'u kun maa diigamuu dhabe inni kun maaliif irratti isuma biyya keessa jiru san fakkeenyaaf koondoominiyeemiin bakka hedduutti ka qullaa taa'u jira
Finfinnee keessa jira, bakka biyyoota gara biyyoo iddoo adda addaa keessa jira jechuudha. Iddoo adda addaa keessa jira biyyuma keenya san keessatti. Isa kanarratti Burj Khaliifaa erga godhuu barbaade mootummaan Itoophiyaa kun maaliif isa kanarratti isa san hin diigin? Masgiinni Rabbi maal isa godhe? Guyyaa tokkotti masgiinni 20 diigamuu jechuun. Kun dhiibbaa namoota musliimaa jibbaan inni qabu maa inni ummata muslimaatii fi ummata kiristaanaa walitti buusuu deema jechuudha. Ishiitti deebi'a. Namni kun oduu fakkeenyaaf beeta kiristaanii tokko 10 diige, oduu masgiida tokko 10 diige ummata kana akkitti inni dhiibbaa godhu. Fakkeenyaaf Finfinnee keessatti bakkuma hunda jira kanuma beeta kiristaanillee jechuudha. Bakka hunda jira. Maaliif akkuma masgiinni baay'ate san beeta kiristaanillee Finfinnee keessatti hedduutu baay'atee jira jechuudha. Ishimaa isan diigin kuni maanniree borummoota otoo lolli tokko biyya keessan keessatti banamu ta'ee sababbii kan fide ummata islaamaati. Ummata islaamattu waan kana fide. Ummata islaamattu biyya balleessa jedhee mootummaan mormii kana ummata nagaa walitti buusa. Ummata nagaatii fi ummata amma fakkeenyaaf islaama kiristaana walitti buusa jechuudha. Kuni mootummaan biyya isan keessatti burjaajessuu, biyya nagaa oduu taasisuu danda'u namaaf nama waliin. Gaafa kan akkuma amma Suudaan keessatti lolli hamaan deemaa ture. Biyyuma tokkotu kan lolatu jechuudha. Akkuma yeroo duraa Tigraay dhahisan akkasuma amma mootuyyuu yoo fakkeenyaaf Finfinnee keessatti lola hin bane jedhe irra saba tokko karaa kanaan seenuu, uummata karaa kanaan dhabuu, uummanni kun akka walitti bu'u kan godhu jedhee mataa isaa keessatti yaade maal godhare gara islaamummaatiin dhufa jechuudha. Ka'umsa islaamummaa godhate. Ka'umsa gaafa islaamummaa godhate kiristaanaa walitti dhufu. Kiristaanaa fi uummanni musliimaa gaafa walitti bu'e biyya san keessatti islaamatu lola kana jammareedha. Rabbiin immoo haqa arga jechuudha. Rabbiin haqa arguun isaa inni waan sharrii keessatti yaadu waan kana ka'ee godhuun isaa jibbaa qabu. Ilma fedhe jaalatullee hamma fedhe waan fedhe ta'ullee inni jibbaa isaa san jechuudha. Rabbiin harkaa baase. Gaafa bare asin dura muftiidha sila muftii hammachaa ture maal yeroo ramadaanaa akka nama muslima jaalatu maal jechaa ture soba rabbiin dhugaa baase jechuudha. Dhugaa jibbaan islaamummaa qabu baase. Nuti ammas taanaan kan nu godhe waan godhe uummata kiristaanaa odoo hin taane mootummaadha. Uummanni nagaa walitti buutanii waliin burjaajessina. Uummanni nagaa walitti buutanii waan hin taane waliin arrabsina waliin fixina. Suuraa ekeraa ilmoo islaamaa taate suuraa keessa haceen jechuudha. Wallaahi dhaziin nama suuraa isaa gadi deebisa rabbiin gadi isaas haa deebisu jechuudha. Mucaan kun odoo rakkataa bira odoo ofii isaatiin nyaata ofii isaatiin dhugaatii ta'ee darbe jechuudha. Namni lafaa kanarratti haceedhaan hin dubbatiin tokkollee hin jiru. Hin gaddiin tokkollee hin jiru yeroo inni du'e. Har'allee taanaan nuti haceedhaaf hin gaddina jechuudha. Har'allee taanaan haceen goota jechuudha. Akkas isa godhe beekaa isa godhe. Ollaa keetii ka'e dhugaa isiniin jedha. Namni waan kana raawwate fagoodhaan dhufu jechuudha. Ollaadha kaa jechuudha. Gaaf kana ijoollee tuulamaa kana ta'e waan kana ka godhu kun arsii fi tuulamaa kana walitti buusuuf maaliif sababa godhate jechuudha. Ijoollee arsiitti akkana godhatanii warri yaaddan dogongortanii jechuudha. Namni tokko gaafa ollaan tokko gaafa wal diiguu hedu gaafa ollaan tokko gaafa si diiguu hedu malaan sitti seeneetiin sitti kolfee si bittinneessa. Ammallee ijoollee arsii keessaa dhufee akkana suuraa hacee gadi deebisu otoo hin taane isuma ijoollee tuulamaa keessattu suuraa hacee mataa gadi deebise. Maaliif gaaf kana uummanni lamaan kun yoo walitti bu'ee fedha qaba waan ta'eef. Isin galii jira. Kanaafuu isin mootummaa waan kana qabbaneessuuf wal arrabsuu waan nyaatu ilaa akaakiyyi abaabiyyi irratti wal geettan jechuudha tiktook irratti. Subhaanallah. Wallaahi arrabni keessan ani takka jireenyi kiyya keessatti har'a dhaga'e jechuudha. Namoonni ani yeroo hunda tiktookiin seenu dhugaa dubbachuu garuu har'a taarika jechuudha. Maaliif namoonni isin haadha abbaa keessan haadha keessan mana isin yookiin duutee jirti yookiin jiraattee jirti haati teessan abbaan keessan arrabsisiistan wallaahi dhaziin ofii keessanii zambii dhiqattan jechuudha. Haadhaaf abbaan kee kabajaa dhabdee miidiyaa irratti baate haati kee akka saataa abbaan kee akka saataa
wallaahi billaahi baddanii jirtan ijoollee hundi keessanu kiristaana ta'e islaama ta'e warroonni wal arrabsitan warroonni wal nyaattan warroonni abbaa faadha keessan sattiri irraa hiitan maaliif isaan mana isaanii nagaan jiran qabu asirratti baatanii viidiyoo waraabamee gadi dhiisama. Viidiyoo waraabamee gadi uf eegaa rabbii jedha ijoolleen maqaa wal nyaatina maatii mataa wal gadi hin deebisina suuraa goototaa mataa gadi garagalchina haceen har'as taana borus taana goota waan feetan fiti waan feete fiti warri mataa hacee gadi deebitan rabbiin gadi isa haa deebisu warri maskiina rabbii diigamu addunyaa kanarra rabbiin isa haa deebisu inshallah biiznillah inni ofii isaatii ummata islaamaatu ka'e inshallah diigamu jira isaayyuu korokkortee isaayyuu kakaatee jettu warri isa jaallatu kaleessa isa jaallatu har'ammoo isa jibbaa jira kunuyyuu mootuyyuu diigamtii inni islaama tokkoodha jechuudha ijoolleen kaleessa abiyyiidhaaf mormitu haadhaan mootuyyuu fuula keessatti wanni hundi namni masgiida rabbiitiif quraanatu rabbii waan hunda fuula keessatti haa deebisu isin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya viidiyoo kana mootuyyuu akka sheer gootanii namoota hunda biraan nageetan abdii isinirraa qaba maaliif namni walirraa barate keessattuu ijoollee yeroo ammaa miidiyaa irratti banii gama tiktookitiin dachii sochoosaa jirtan pilis rabbii keessanii jedhaati wantoota akkanaa kanarraa fagaadhaa of eegaa maaliif hojjettanii kuni beekumsaa miti wallaalumsa jechuudha. Beekumsa haadhaaf abbaa keessin arrabsisu beekumsa haadhaaf abbaa keetiin akkan jinni jankaa ta'e isin jedhu. Wallah rabbii keessa sodaadhu rabbii keessa sodaadhu asuma gabaabatti kottu ka islaama taate islaamummaa kee ka kiristaana taate kiristaana kee ka pheenxee taate pheenxummaa keeti amantaa kee kabachiise jiraadhu amantaa kee jaaladhu bakka maaltu jira. Giddiidhaan kootu islaama ta'e siin jedhamu giddiidhaan kootu kiristaana ta'e hin jiru wannumti akkasii jechuudha. Kanaaf warroonni gama islaamatti walitti dhuftanii amantaa walitti buuftan rabbiin isin haa diigu. Uummata nagaa warri walitti buuftan rabbi isin haa diigu. Uummata biyya keessaa miskiina biyya keessaa kan nyaatee dhugee quufetu hin qabne warri wal nyaachiftan rabbi wal isin haa nyaachisu ofumaa keessanii biyya gaarii keessa teessanii uffata gaarii uffachaa nyaata gaarii nyaachaa miskiina biyyaa nasbee baaftan jechuudha. Wallaahi. Kanaaf wanni isinitti dhaamadhu viidiyoo kana laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan koomantii barreessuudhaan akka nu bira dhaabatan isinin jedha. Wallaahi ani akka kootti baay'ee tokko natti dhagame maaliif silaa kana caalaan haasa'aa tura garuu hin barbaadu nama arrabsuu hin barbaadu. Huma tokko wanni zambii namarra dhiqu malee wanni naasisu hin jiru. Kanaaf viidiyoo kana laayik sheer sabskiraayib godhaa hin jedha. Nu jajjabeessaa nu bira dhaabadhaa luka nuuf ta'aaf kooluu nuuf ta'aaf wal bira haa dhaabannu gandummaarra haa fagaannu isin jedha gandummaa stop